Gurmoofneeti lafa hektaara 25 ga'urratti isii kana oomishaa ocholoonii kana oomishaa jirra. Ocholooniin iddoo kanatti waan taatuuf jecha baay'ee bu'aa guddaa qabdi jennee hojjechaa jirra. Kanaan dura dhugaadha oomishnee jirra. Ocholooniin beekamaadha. Waan barbaadamtu gabaarrattis barbaadamtuuf jecha faayidaan inni qabu tokko gabaarrattis bu'aa guddaa qaba jechuudha. Gabaarrattis midhaan barbaadamaadha. Midhaan waa hedduudhaaf oolu zayitiifillee ni ta'a. Nyaatamaafuu yoo fayyadamanis midhaan bu'aa qabudha jechuudha. Bu'aa guddaa arganna inneeti bara kanaas ocholoonii dhaabnu kanarraati yoo rabbi waan guddaa oomishna inneeti hojii qabanneetti jirra. Bara kana bu'aa ni arganna jennee nuti yaadnu sirriitti kunuunsinee akka hojjettoonni misooma qonnaa nutti himanitti akkasitti hojjenne taanaan bu'aa guddaa ni arganna jennee yaadna. Akkasuma irraayis fayyadamaa taane nurraa bitameeti gara warshaatti dhiyaata. Inni kun waan silaa biyya alaatii galu biyya kana keessatti oomishnee jedhama. Kanaaf nutis bu'aa ni arganna akka biyyaatti illee bu'aa ni argamaa jechuu barbaadeeti. Bara kana lafti nuti kaanaatti qotuuf karoorsane hektaara 32,325 as keessaan gammaatti hektaara 30,000 hojjennee jirra. Kan oomisha midhaan zayitaatiif adda baasnee jirru hektaara 565 sana keessaan gammaatti hektaara 1,000 ol qonneeti kan jirru. Waliigala oomishni nuti hektaara 32,325 irraa hangashina jennee yaadnus kuntaala miliyoonii 1.2 oomishuu dandeenya callaa arganna jenneeti kan hojjechaa jirru jechuudha ganna kana. Qonnaan bulaan yeroon akka fudhatuufis sosochii bal'aa uumuudhaan callaa guddistuu hunda xaa'oos sanyii filatamaas akka argatu goonee jirra. Bara kana addatti komeen hawaasa bilarree kan hin jirre ta'uu isaati. Galmoota misooma baadiyyaa keessatti qabannee keessaa alergii dabaluudhaaf alaa galtee xiqqeessuu jennee qabanne lamman gama biraatiin immoo carraa hojii uumuu keessatti qabatamaatti bu'a qabeessa ta'an adda baasnee itti hojjechaa jirra. Isaan kana keessaa midhaan dibataa xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjennu jechuudha. Midhaanota zayitaa xiyyeeffannoon hojjennu gurguddoo lamatu jira jechuudha. Isaan keessaa inni hangafaa ocholooniidhaa fi saalixiidha. Waliigalaan sirna oomishaatii fi idileedhaan bara kana ocholoonii hektaara 33,704 qotuudhaan callaa kuntaala 453 444 argachuudhaaf hojjechaa jirra. Lafa hektaara 381 akka godina Qellem Wallaggaatti qonna gannaatiin qotuudhaaf kan karoorsine keessaa kilaasteroonni gurguddaan ekooloojii giddu galeessa godhatan hundaa'anii jiru. Carraan hojii bara kana waliigala qonna keessatti gara nama 53,000tiif amma ammaatti uumnee jirra. Kanaaf gama hundaanuu jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf akkasumas oomisha alaa galuu biyya keessatti bakka buusuudhaaf booda immoo biyyi keenya kooteej industirii irraa gara industirii gurguddaatti deemaa jirti. Industiriin ijaaruuf deemnu immoo galtee barbaada. Roo mateeriyaalii barbaada. Industirii ijaaranii roo mateeriyaalii isaa biyya alaarraa galchuun kasaaraa guddaadha. Kanaaf gama tokkoon hojii dhabdummaa hiika oomisha biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buusaa. Oomisha alatti erginu immoo dabalaa carraa hojii uumuudhaaf kan hojjechaa jirru. Gama kanaan akka waliigalaatti jijjiiramoonni guddaan dhufaa jiru. Uummanni keenyas kanarraa kan fayyadamaa ta'aa jiru ta'uu isaati jechuudha kan agarsiisu. Farika we mara sharra sasa sifi kamalu